yaamich walga'ii waltajjii araaraaf tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo waldaan artistoota Oromoo fi waldaan maanguddoota Oromoo Minisootaa jaarmaalee hawaasaa kan akka waldaa qorannaa Oromoo waldaa dargaggoota Oromiyaa waldaa dargaggoota Oromoo idilee addunyaa waldaa musliimota Oromoo waldaa kiristaana Oromoo waldaa waaqeffataa Oromoo fi gumii lammiiwwan Oromoo Ameerikaa wajjin wal ta'uun walga'ii uummataa adoolessa 16 bara 2011 ganama sa'a 11 irraa jalqabee Minneapolis Minnesota keessatti qopheessaa jira. Walga'iin kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araara buusuu fi akkasumas abaa'oo tokkoomsuuf deemsa araaraa maanguddoota Oromoon deemaa ture tumsuuf itti fufiinsa qophee waldaa artistoota Oromooti. Walga'ii kanarrattis bakka bu'oonni bu'uureessitootaa fi miseensota buleeyyii abaa'oo jaarsummaa kana gaggeessaa turanii keessaa obbo Leencoo Lataa fi obbo Ahmed Hussein akkasumas bakka bu'oonni beektota Oromoo fi bakka bu'oonni jaarmoolee hawaasa Oromoo maqaan isaanii walitti tarreeffamee jiru barbaachisummaa araaraa fi nagaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaa irratti haasaa akka taasisaniif affeeramanii jiru. Dhaabonni abaa'oo lamaan kanneen walta'iinsa kana mallatteessanis waliigalteen araaraa bitootessa 12 bara 2011 labsame sun maaf akka yaadametti xumuramuu akka hanqatee fi walumaa gala dhimmi araaraa kun ammatti sadarkaa maalirra akka jiru ilaalchisee ibsa akka kennaniif affeeramanii jiru. Itti dabalees baniinsa kubbaa fi koroota hawaasa Oromoo Noord Ameerikaa kana sababa gochuun guyyuma kana adoolessa 16 bara 2011 galgala sa'a 8 PM irraa jalqabee sagantaan bashannanaa artistoota Oromoo bebbeekamoo kanneen Noord Ameerikaa fi Awurooppaa irraa dhufaniin isin bashannansiisuuf qopheessaa xumuratee jira. Kanaafuu adoolessa 16 bara 2011 ganama sa'a 11 waaree dura irraa jalqabee sagantaa waltajjii araaraaf tokkummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas galgala sa'a 8 PM irraa jalqabee sagantaa bashannanaa isiniif qophaa'ee jiru irratti argamuun qooda akka irraa fudhataniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Bakki waltajjii hawaasa Oromoo.